Bana mira dhametti dubbiin gartee ummanni keenya gaara wal fixu jiru tun ta gartee taariikha gurraacha nurraa barreessuu deemtu tun dubbii badduudha. Dubbii tana manguddoon Sheek Jaabir kunoo nu keessa ilaamata 45 as jira. Sheek Mustafaan qaroo ijaan qabu. Dubbiin obboleeyyan keenya warri gaaraa wal fixu jiru yaachifteeti as nu wajji dhaabbate. Aboo nama kana laalaati. Sheek Jaabir laalaati. Manguddoo tana laalaa nurraa dhaaba. Yookiin kaan dachii isin hin garagalchee wajacal aaliyaha saafilaa isin godhe. نبي نوح أمة سا يامين اتهمي قرسي أبارس قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نبي الله صالح زمن الدرب حشادك تقرتي قالتك أورانيتي ربين دليسان قرتي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قل خناف أبو مكا ربي تلسرد دامنا سردتن ديريسون دبين تيسن يو يفنس نندفت يو دب الناس بكاقه ودده علماء نخكروا إجان كم خوقا صد مسكيس جر عالمان كان لالاتي أكا ورين درا دامت أبو أسمن درا دابا قلبهاتي دام نجاتي إربون حسيناتي دام سخيسن نبير هاقو تناني سنة داما meewwan gartee namni qaroo ijaan qabne kun arree isa yaachisee uleedhaan deemaa dhufe kana dhaamsisaa dhaggeeffadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني يولو قادوا بني غتني اسلمنا ولكمنا سبما ولكمنا والله هاته أرضي هاته حرر هاته جيم هاته نهند كينا شوفت كينا توقيتو اسلمنا ولكمنا وهند ولكمنا أورمو قاجن كتاكو أتوكو وان كن ولما كمنا ربي كيسا صدادا وان علماء تنجت جت علماء كينا يستمن قدو كينا دقا هذا نور رابا أما أكيتي نهي توكو تاني حركة ولكبني كنو لفاكاني جرا إن شاء الله أما أكيتي وري أما أكيتي غرتني مكا أورموتين وان كان دلقا جتان أورمون والله أورمون أروسي أورمون حرر جيما من قدون ولغلطي بكن سلامبوت كان بيكا وبيسس هذا حرر رقبا وان تجيتا كنور رقبا أما أكيتي غرتني وري غارة كيدم تبدي دلقدان سنراني وقاتني غافتما هنتانو علماء كينيا من قدو كينيا أبا غدا وربي خلق هند كينيا هو حركة وقبان لفاكاني جرا إن شاء الله يود دبي خلق لغه باتن براس نبوت أرغو تيساني ربي نو أكاسي سامو إن شاء الله ربي موسن حقا جيتشو ورمو غرتني جدي أرمو كينيا نما كينيا غرتني مسكينة غارة كيديمو كواتكم بيني كغرتني كونكو بربادة بيابهي كراتي باتني نما كين نما وام ميديان بين واتكم بين مسكينة تبتاجرتن ربو سيتن إيسو بيكا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. يا أرمو يا ورد أمسكون إسانيف قدامي ربي صدادا والله يا بولينتي يا أسو أبارسو قدامو باتي أسو دعينو قدامو باتي ربي كوبا إسين كابا خيري نما خيري دلقي وفي اللي فيدمي خير تزري إسات التلي ترتي نمني موهمتو أكنا دبي قرتني suukaneessa ka takkuu gartanii seenaa Oromoo keessatti hin dhagaamin dalage kana yaa gabricha rabbii uf beeki rabbi quba si qaba inna allaha laa yakhfaa alayhi shay'un fil ardi walaa fis samaa sakandii takka rabbi irraan dhokatu rabbi quba si qaba dhiiga miskiinaa ka gannaytu rabbi quba si qaba nama miskiinaa maallaqa isaa ka nyaattu rabbi quba si qaba namni immoo gartanii miidiyaa keessaa walitti duchisiistan rabbi isin quba isin qaba bakka takka illee rabbi irraa dabruu hin dandeettan wallaahi gartanii falfalli isin godhaa jirtan kun isin qofa irratti hin dhaabbatu ilmaan ilmaanitti tara wanni kun jechaadha kanaaf rabbiif jecha dhaabbadhaa obboleeyyan kiyya uf beeka araara rabbiititti deebi'a namoota zalamtan dhiifama gaafadha yoo dandeettan maallaqa isaanii deebisaaf Oromoon akkuma beekamutti ummata bal'aa ummata gartanii Itoophiyaa guutuuf irkoo ta'eetiin gartee Itoophiyaa kabaate Oromoon kun faallaa Oromooti Oromoon seenaa akkanaan qabu Oromoon nama baata malee nama ajjeesu
kanaaf yaa obboleeyyan kiyya uf beekaa rabbitti deebi'a guyyaa har'aa kana keessa seenaa guddatuu dalagame ulamaan isiniif jecha hirriba dhabanii dhibee wajjin as dhaabbataniitiniin du'aa'ii godhani yoo isin deebitan yoo toobattani du'aa'iin isinii godhamte inshaallah milkitti deemtan yoo diddan immoo wallahi abaarsa rabbiittu isin eeggataa rabbi isin haa qajeelchuu wassalaamu alaikum warahmatullah. Sooshaal miidiyaa kanarraa namoota waliin ooftan rabbi isin haa qajeelchuu isiniin jedhaa nuti ammoo akka hawaasa magaalaa Riyaaditti gosoota Oromoo hundaanuu wal geennee dhaamsa kana dabarsu jirra. Nuti waliigallee irraa namni tokkooyyuu Harargee bakka hin bu'uu, Jimma bakka hin bu'uu, Wollo bakka hin bu'uu, Arsii bakka hin bu'uu gartanii wanni kun waan nu bakka hin buune nutillee isin balaaleffanneerra rabbillee isin balaaleffataa. Waan kanarraa dhaabadhaa deebi'aa isiniin jechuu barbaannaa nuti asitti tokko wanni maqaa kanaan wan nyaattaniif tokkollee hin jiru kana dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warra gartee nama waliin naquu, warra gartee gosaa wal qooduu, warra gartee waan hin jirre waliif fidu takkaa Oromoon haala kanaan finne Oromoon waan akkanaa takkaa dalagdeen beektu hatta imbiraaxooriin gaafa duree taamaaraatillee akkana dalagdeen jirtu waan hin jirree Oromoo walitti hin qabne Oromoon ija takka miila takka harkan takka harka tokko bilisummaa harkanne bilisummaa tana huduuduuban nun deebisina ilmaan keenya dhaamsa wanni isinii dhaamu ha Awurooppaa jiru ha Asiyaa jiru ha Afrikaa jiru ha bakkayyuu wal miitan miidhaa walirraa dhaaba rabbi jecha har'a nuti wal geenyee Oromoon takka nafne wani kutaa hora tokko bakka takka wal geenyee murtii godhannee haasaa gaariin gargar baanee isinillee ammoo rabbii keessan sodaadha. Maqaa abbaa keessaniin balleessina, maqaa lammii keessaniin balleessina, maqaa Oromoon balleessina, waan hin jirre walirratti hin baasina. Har'a nutii fi hogguu walit dachaanee kana mal goone akkamii aduwwii ofirraa ayin kan aduwwiin bakka meeqaatamii karaa sharqii garbiidhaan seenaa bahan aduwwiin akka nu jirtu isin hogguu ilmaan keenya gaara keessatti kana mal gootan aboo riskii baloo rabbi isinii haa kennu. Rizqii haala rabbi isinii haa kennu warreef jijjiiree gartee galu rabbi isinii haa godhu isin isin abaaru isin kadhannaa arrammoo likulla jalin kitaab jaanii guyyaan qaaxaloon araara keessanii arra geessan gargar dhaabbadhaa isiniin jenna warri immoo nu dhaggeeffatan sooshaal miidiyaa irratti tiktook haa ta'u feesbuuk haa ta'u waan cufarratti haa ta'u lafa gabbuuftanii dubbii tana akka ulamaa irraa teessee mari'attanatti mari'attanii dubbii gabbuuftanii araan wajji buuftanii isiniin jaa wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hin badaa jirtan, hin citaa jirtan. Namni ilmi agartee dhalee boruu hin biqilaa jettu. Ija ulamaa irraa rabbi si haa hambisu. Ija miskiina ka darartee hiitee fanniftee akka hoolaa qalaniititti agartee itti taphatturra rabbi si haa hambisu. Agartanii hawaasni kun bahee ijaan imimmaan boo'ee onneen gaddee aalimni silaa bakka taa'utti agartaniitiin kaddaman marti bahee badhetti bahee waan keessan dubbataa jira. Warri agartanii mamlakaa Suudi Arabiyaa keessa hanga agartanii biyyatti jirtan warri qooda waan kana keessaa qabdan mana keetitti galtii, rizqii teetitti galtii, umrii keetitti galtii. Warri miidiyaa irraallee agartanii biyyoota adda addaa irraa facaatanii akka nama gosaa dubbatuutitti gosa addaan diidan, Oromoo addaan diidan. Rabbi isin diigaa, Oromoo addaan hin diiginaa. Oromoon gosaan wal lolte takkaa hin jirtu. Oromoon sabaan wal lolte takkaa hin jirtu. Oromoon waan dhabde waliin dhabde. Harkallee waliin muramte. Miilallee waliin muramte. Biyyarraallee wajjiin buqqaate. Wajjiin dheebotte. Wajjiin beelofte. Wajjiin daarte. Waan argattellee waliin argatte. Namni agartanii waan diinni kalee nu hin godhin agartanii nama godhu.